السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم جرت كبجم توتا في جالتم توتا هردوف توتا OCM يوكان أورو كونستراكشن إن دا ماركتينج نجني كي سامبدا دانو تنجرا الحمد لله. ويا هراسي أكما كنا دورا براتم وديف فنوان هدو كبا إيجام كيسان فيجرا جترا كنا فروني غافي. نجافتن غافي كيسان يفس دبي ويا هرنا خلت ما نسني فلاتا هنگا دورو بيكنا تروج جنترا رفير ركنا وروني هارا وافقرا channel خرافتن. Subscribe gochuu hin dagatinaa maatii teenya keenya taataniin wajjin bu'aa bayii hedduu baatanii kan guyyaa har'aa waliin geenne like gochuudhaaf share godhaa hiriyoota keessan biraan gahaa YouTube channel keenyas nu jajjabeessanuuf guddisaa isiniin jenna. Kanaafi akkuma dura isiniin jedhe guyyaa har'aa odeeffannoo namoonni hedduun na gaafattan jechaadha. Innis maalidha? Mana luukii dhibbaa ijaaruu fi qarshii hammam nu gaafata? Akkasumas mana luukii dhibbaa kana lafa kaaree meetira hangamii irratti ijaaruu dandeenya? Mana kana kutaawwan mana kireessuudhaaf kan kutaawwan xixiqqaa kireeffamuudhaaf tajaajilan meeqatti bahuu danda'a waan jedhu nagaafatanii turtanii kanaaf information kana guyyaa har'aa kallattii mana isin biraan gaha. Obsaan hanga xumura viidiyoo keenyaatti hordofaa yoo hanga xumura viidiyoo keenyaatti hordoftan odeeffannoo hedduu asirraa argattan waan baay'ee asirraa fayyadamtan isin jedha. Kanaaf kallattii maan gara odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhee isin dhufetti isin geessa. Egaa manichi kun mana baay'ee tokko guddaadha jechaadha. Mana kana dizaayinii garaagaraatiin ijaaruu dandeettanii. Kanaaf dizaayinii yeroo kana filatamaa ta'e boca L kan qabuudhaan isin biraan gaha jechaadha. Yeroo baay'ee yeroo kanatti filatamaa magaalaa kamuu keessatti dizaayinii kun namoonni baay'een kan itti fayyadamaa jiranii fi kutaawwan baay'ee baasuudhaaf kan manni keenya kutaawwan baay'eetti akka bahuuf kan nu tajaajilu boca L kan qabu kana jechaadha. Baasiidhaafis hedduu kan nama hin saaxille. Yeroo biraas ijaarsa mana keenyaa daballee ijaaruu akka dandeenyuufis haalli isaa mijaa'aa kan ta'e jechaadha. Kanaaf mana kana boca L yookaan immoo L shape jedhamuudhaan kan beekamu kan isin biraan gaha jechaadha. Kanaaf mana kana ijaaruuf gosa mukaa hedduu fi dhakaa simmintoo ashawaa fi birris hamma tokko ijaarsa kana dura isin gaheen caalatti qarshii hedduu nu gaafachuus danda'a. Garuu ammoo bu'aa hedduu irraa argachuuf warroonni kireessuu barbaadanis qarshii baay'eetti akka kireessitanii fi kutaawwan baay'ee akka isin bahuuf mana keenya keessatti kutaa hedduu akka itti fayyadamnuuf manni luukii dhibbaa kun hedduu tokko filatamaadha jechaadha. Kanaaf jalqaba irratti manicha kana ijaaruuf muka hammamtu nu barbaachisa? Manni kun ammoo qarshiitti yoo jijjiiru qarshii hammam nu gaafata waan jedhu isin biraan gaha. Na hordofaa isiniin jedha. Kanaaf manicha kana jalqaba irratti mukni isaaf barbaachisan muka xaarbii, maagara, waraajii wantoota jedhaman kanneentu barbaachisa jechaadha. Kanaaf tokko isaaniitiin muka xaarbii yookaan muka baqassaa yookaan ammoo filxii jettanii namoonni tokko akkan gaafataa turtan jechaadha. Kanaaf xaarbii mukni jedhan isin biraan gahu iddoo tokkotti filxii jedhanii kan beekamu jechaadha. Kanaafi maaliif jedhe kanas gara keessaatiin dhufanii mukni mana luukii 60 ijaaruuf filxii meeqa nu gaafata jedhee nama gaafateetu jira jechaadha. 90 kan jettee xaarbii jette sun maal jechuudha jedhee nama gaafatee jira waan ta'eef gamanumaan deebii isiniif ta'a jedhee yaada. Kanaaf mana kana ijaaruudhaaf xaarbii 1200 nu gaafata jecha mana luukii dhibbaa kana ijaaruudhaaf muka 1200 nu gaafata jechaadha. Isa ta'ansuudhaan maagara girgiddaan ittiin ijaaramu haala margaa suuraa viidiyoo irratti argaa jirtan kana kan ittiin ijaaramu kana jechaadha. Isa kana haala kanaan itti ijaaruuf maagara 370 nu gaafata jecha maagara 370 qopheessinaa manicha luukii 100 kan ijaaruudhaaf haalaan nu gaha jechaadha. Nu jala hanqata jennee waa yaaduu hin dandeenye jechaadha. Isa ta'ansuudhaan gubbaarratti kan argaa jirtan kana gubbaarra muuralee yookaan xaawula babbaqaqee galu kanaa fi qorqorroo walumaa galatti ba'aa gara gubbaa jiru kana baachuudhaaf kan tajaajilu muka waraajii jechuun ogeessonni beekan jechaadha. Kanaaf muka kana muka lakkoofsaan 30 ta'e nu gaafata jechaadha. Muka 30 qopheessuu qabna. Muka 30 qopheessinaa manicha kana ijaaruudhaaf haalaan nu gaha jechuudha. Isa ta'ansuudhaan akkuma guyyaa duraa isin biraan gahe mana ijaarsa manaa lafaa gaafa kaafnu meetira tokko adda fageessinee kan dhaabnu jechaadha. Manni keenya jabaatee akka nuuf dhaabbatuu fi umrii dheeraa akka turuu danda'u meetira tokko hanga saantii 80 lafa keessa gadi fageessinee dhaabuudhaaf kan nu tajaajilu muka dhaabaa jechaadha. Muka dhaabaa kana baay'inaan lakkoofsa isa 8 nu gaafata jechaadha. Kanaaf muka 8 yoo qopheessine manicha kana luukii dhibbaa kanaaf nuuf gahaadha jechaadha. Isa taansuun isa faana kan dhaabbatu muka heexoo fi muka hidheessaa yookaan immoo mukoota cimina hedduu qaban irraa kan bocameeti galu muka dhaabaa kana faana galu jechaadha. Kanaaf isas baay'inaan 80 nu gaafata jechaadha. Muka tokko jalatti tokkotu dhaabbata waan ta'eef kanaaf muka 80 nu gaafata. Isas gatii isaa walumaan gara xumuraatti isin biraan gaha jechaadha. Isa ta'ansuudhaan muka ba'aawwan gubbaarraa jiru kan ammas hin jedhe sana muka isa baatu dabalatee ba'aawwan gurguddaa gara gubbaa jiranii fi korniisii jibsamii galchuu yoo barbaanne korniisii jibsamii kan irratti hidhuudhaaf kan nu tajaajilu jechaadha. Muka kana lakkoofsaan isa 15 nu gaafata. Muka 15 qopheessinaa mana kana ittiin ijaaruudhaaf nu gaha jechaadha. Mannoonni tokko yeroo ijaaran muka kana osoo ittiin
dabaleen yookaan immoo suuttiin ijaareen hafa. Kanaaf manneen muka kana malee ijaaraman korniisii jiipsamii kana fayyadamu kan immoo galchuudhaaf haalli isaa hedduu tokko rakkisaadha jechaadha. Kanaaf muka kana galchuun dirqama. Kanaaf muka 15 qopheessinan manicha kanaaf korniisii akka haalaan itti fayyadamu kan immoo haalaan korniisii kana galchuudhaaf nu rakkifnetti itti fayyadamu kan ittiin ijaaruu dandeenya jechaadha. Kanaaf lakkoofsaan isa 18 qopheessuudhuma qabdanii jechaadha. Isattaan suudhaan qorqorroon kan irratti dhahamu mooraalii xaawilaa isanii bocuudhaan kan itti tajaajilamantu jira jechaadha. Kanaaf isa lakkoofsaan 90 kan ta'an isa yoo qopheessine manicha kana ittiin ijaaruudhaaf nuugaa jechaadha. Jalqaba isaarra kaasee hanga xumuraatti lakkoofsa baay'inni isaa 90 qopheessan nuuf gahuu danda'a jechaadha. Haaluma isattaan suudhaan xaawilaan akka bubbeen manarraa qorqorroo hin kaafnee fi bareedinaaf wantoota garagaraatiif itti fayyadamnu isa kana 11 isaa yoo qopheessine isas nuugaa jechaadha. Kanaaf mukkeen mana kanaaf barbaachisan kan gammaa isin biraan gahaa ta'e mukkeeniin alatti dhakaa simmintoo ashawaa fi mismaara hammam nu gaafata jettanii gaafii isinitti ta'uun isaa hin oolu. Kanas haaluma kana fakkaatuun isin biraan gahaa jechaadha. Mana luukii dhibbaa kana ijaaruudhaaf simmintoo kuntaala 84 yookaan ammoo kiiloogiraama 50 kan ta'e saanduqa sana kan ittiin gurguramu jechaadha. 168 qopheessinaan nuuf gaha jechaadha. Kana walumaa galatti manicha kana ittiin ijaaruudhaaf kuntaala 84 qopheessinaan manicha luukii dhibbaa kana jalqaba isaa irraa kaafnee hanga xumuraa itti fayyadamu kan ammoo ittiin ijaaruu dandeenya jechaadha. Manichi kun iddoo hedduutti simmintoo isaa akka gaafatu ashawaa gara alaatti ittiin dhahu akkasumas immoo gara keessaa dabalatee waalikii mana kanaa hidhuu fi liishoo mana kana keessa ittiin galchuu walumaa galatti manicha kana ijaaruudhaaf kutaawwan isaa dabalatee mana luukii dhibbaa kana ittiin ijaaruuf kuntaala 84 qopheessinaani manicha kana jalqaba isaa irraa kaasee hanga xumuraatti nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Isattaan suudhaan ashawaan kun simmintoo kun waa malee hin dalagu ashawaatti makuudhuma barbaachisa. Ashawaa kana itti makuudhaaf ashawaa hammamtu mana luukii dhibbaa ijaaruudhaaf nuugaa jettanii gaafiin itti uumamuun isaa hin oolu jechaadha. Kanas gamanumaan isinitti hima mana luukii dhibbaa kana ijaaruudhaaf ashawaa siinootiraakii 2 walakkaa qopheessinaani nuuf gaha jechaadha. Siinootiraakii 2 walakkaa akkamitti bitama jettanii gaafii akkasinitti taane siinootiraakii 2 bittanii siinootiraakii alatti ashawaan makiina xixiqqaa kan walakkaa siinootiraakii qabatantu jira jechaadha. Gatiin isaa yeroo kanatti qarshii 1,500 hanga 2,000tiin gurgurama jechaadha gabaarratti. Kanaaf makiina siinootiraakii 2 fi makiina xixiqqaa kana tokko qopheessinaan manicha kana jalqaba isaarraa kaasee hanga xumuraatti hojii ashawaaf nu barbaachisu nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Kanas gama qarshiitti yoo jijjiirame meeqa ta'a kan jedhuudhaa fi haaluma kana fakkaatuun isin biraan gaha jechaadha. Isattaan suudhaan dhakaan manicha kanaaf gahu jalqaba isaarraa kaasee hanga xumuraatti waalikii isaatti hidhuu fi liishoo mana kana keessa isaa ittiin dalaguudhaa fi dhakaa meetiri kuubii 30 yookaan ammoo makiina dabilii 4 nu gaafate jechaadha. Kanaaf dhakaa hanga kana qopheessinaan maaliif naannoowwan magaalaa xixiqqaa fi baadiyyaa irratti warroonni mana ijaaruu barbaadan meetiri kuubiidhaan jedhameeti meetiri kuubii jedhanii kan beekan jira jechaadha. Kanaaf meetiri kuubii 30 qopheessuu qabdan yookaan meetiri kuubii 30 bituu qabdan jechaadha. Warroonni naannoo magaalaa irratti gurguraman immoo dhagaan bakka biraarraa fe'amee gara magaalaa waan seenuuf makiinaan fe'anii iddoo isin mana itti ijaaruu barbaadan itti geeffama achitti isin gurgura waan ta'eef kanaaf makiina dabilii jedhameetiin gurgurama. Makiina dabilii fi singilii jedhamee gurgurama jechaadha. Kanaaf makiina dabilii 4 qopheessinaan manicha kana jalqaba isaarraa kaasee hanga xumuraatti dhakaa mana kanaaf isiniif gahu argachuu yookaan ammoo makiina kana 4 galchinaan manicha kana isin ijaaruudhaaf isin gaha jechaadha. Waan isin rakkisu miti yookaan ammoo dabalataan dhakaa biraa waan isin gaafatu miti jechaadha. Isattaan suudhaan manicha kana ijaaruudhaaf mismaarri mana kanaaf gahu qorqorroo gubbaattiin dhahu mismaariin qorqorroo ittiin dhahu saanduqa 2 qopheessinaan isiniif gaha girgiddaa fi wantoota garaagaraa ittiin ijaaruudhaaf saanduqa 4 qopheessinaan isiniif gaha. Walumaa galatti mismaarri mana kanaaf nu barbaachisu saanduqa 6 qopheessinaani manicha kanaaf nu gahuu danda'a jechaadha. Jalqaba isaarraa kaasee hanga xumuraatti mismaara saanduqa 6 qopheessinaan nuuf gahuu danda'a jechaadha. Kanaaf warroonni mana luukii dhibbaa ijaarrachuu barbaadan odoo ijaarsa keessan ittiin seeniin dura wantoota amma isiniin jedhe kana qopheeffannaan haaluma salphaa ta'een ijaarrachuu ni dandeettan jechaadha. Isattaan suudhaan manichi kana qorqorroo isaa luukii dhibba nu gaafata jennee jirra. Kanaaf luukii dhibbaa qopheessinaan manicha kana akkasiin jedhe kanatti ijaarrachuu ni dandeettan jechaadha. Egaa meeshaaleen mana kanaaf barbaachisan kan hanga ammaa isin biraan gahaa ture kanneen. Kanaaf meeshaaleen kanneen gama qarshiitti yoo jijjiirru meeqa ta'a kan jiru walumaan laala. Gara jalqabaatti yoo deebine yeroo kana gabaarratti xaarbiin qarshii 17 gurgurama jechaadha. Qarshii xaarbii 200 fi 1,200 kana bituudhaaf qarshii 20,400 qopheessinaan xaarbii qopheessuu kan immoo filtii jettan kana qopheessuu ni dandeettan jechaadha. Isattaan suudhaan magara girgiddaan ittiin ijaaramu 370 kana yeroo kana gabaarratti akkuma guyyaa darbee isin biraan gahe qarshii 35 jira jechaadha. Kanaaf hunda isaa bituudhaaf qarshii 12,900 qopheessina magara kana jalqaba isaarraa kaasee keessa kutaawwan manatti qoqqoodaman kan itti ijaaru walumaa galatti mana luukii dhibbaa kana ittiin ijaaruudhaaf qarshii 12,900 qopheessinaan nuuf gahuu ni danda'a jechaadha. Isattaan suudhaan muka horaajii isin jedhe kana qarshii 130 jira jechaadha. Yeroo kanatti manicha kanaaf kan nu barbaachisu ammoo lakkoofsaan 30 isaati jechaadha. Kana walumaa galatti qarshii 3,900 isas qopheessuu ni dandeenya jechaadha.
walumaa galatti qarshii mukaaf nu barbaachisan muka xixiqqaarraa kaasee hanga gurguddaatti jechuudha. Mukni xixiqqaan as keessa qarshii 17 jira jechuudha. Qarshii 17 irraa kaasee hanga qarshii 150 kan bitamutu jira. Mukni dhaabaa fakkeenyaaf asirratti qarshii 150 bitama jechuudha tokkosa. Kanaaf mukkee kanaaf qarshii nu barbaachisu qarshii 61 fi 900 qopheessina. Hojii yookaan ammoo mukkee mana kana ijaaruuf nu barbaachisan jalqaba isaarraa kaasee hanga xumuraatti bituu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf warroonni muka manaa qabdan yookaan muka ofii keessanii itti fayyadamuu barbaadan herreega mukaaf baay'ee kana qarshii 61,900 kana keessa baaftanii waan asirraa hafuun mana keessan ittiin ijaartanii xumuruu ni dandeettan jechuudha. Kanaaf walumaa galatti warroonni muka mana luukii dhibbaa ijaaruuf bituu barbaadan qarshii 61,900 qopheessitanii jennaan mukicha mana kanaaf isiniif gahu haaluma salphaa ta'een bitachuu ni dandeettan jechuudha. Itti aansuudhaan yeroo kanatti simmintoon gabaa irratti qarshii 550 jira jedhee san biraan gahee jiras. Kanaaf yeroo kanatti gatiin isaa kanuma jechuudha. Kuntala 84 nu gaafata jennee jira. Kuntala 84 kana bituu barbaanne qarshii 46 simmintoo mana kanaaf ga'u bituu ni dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan ashawaa makiinaa siinootiraakii 2.5 jennee kana bituu yoo barbaanne yeroo kanatti siinotiraakiin tokko qarshii 4,500 jira jechuudha. Kanaaf siinootiraakii 2 fi makiinaa xixiqqaa kana tokko bituu yoo barbaanne qarshii 11,250 qopheessina. Ashawaa mana kanaaf ga'u jalqaba isaarraa kaasee hanga xumura mana kanaaf ga'u qarshii kanaan qopheessuu ni dandeenya yookaan bituu ni dandeenya jechuudha. Kanaaf osoo ijaarsa mana keessaniitiin seeni meeshaalee kanneen qopheeffachuu qabdan jechuudha. Qarshii kana qopheessinaan meeshaalee kana guyyaa tokkoon bittanii xumuruu ni dandeettani. Kanaaf walumaa galatti ashawaa mana kanaaf barbaachisu qarshii 11,250 qopheessinaan bituu ni dandeenya jechuudha. Itti aansuudhaan dhakaadha jennee jirra. Dhakaan manicha kanaaf ga'u meetiri kuubii 30 yookaan ammoo makiina dabilii afur jennee jira jechuudha. Kanaaf walumaa galatti makiina afurii kana bituu kan dandeenyu qarshii 10,000 jechuudha. Dhakaan mana kanaaf ga'u waaliif isaatti hidhuu dabalatee keessa manaa liishoo gochuu kutaawwan hedduu qaba jechuudha. Manichi keessa manichi baay'ee bal'aadha. Lafa kaaree 250 irratti kan ijaaramu jechuudha. Manni luukii dhibbaa kuni. Kanaaf qarshii 10,000 dhakicha mana kanaaf ga'u qopheessuu ni dandeenya jechuudha. Isa taansuun mismirra saanduqa 6 jedhee jira. Saanduqa 6 kana yeroo kana gabaa irratti qarshii 280 jechuudha. Guyyaa darbe qarshii 260 isin biraan ga'ee jira. Guyyoota muraasa kana keessatti qarshii 20 dabalatee jira jechuudha. Kanaaf qarshii 280 saanduqa 6 kana qarshii 1,700 qopheessina mismara mana kanaaf ga'u jalqaba irraa kaasee hanga xumuraatti isin tajaajilu bituu ni dandeettan jechaadha. Kanaaf isa taansuudhaan qorqorroo luukii 100 jennee jira. Yeroo kana qorqorroon sadarkaa tokkoffaa irratti argamu qarshii 200 jira gabaarra. Qorqorroo luukii 100 manicha kanaaf nu ga'u bituu barbaanne qarshii 20,000 qopheessina. Qorqorroo kana bituu ni dandeenya jechaadha. Taansuudhaan meeshaaleen kunniin jechaadha muka osoo hin dabalatin meeshaaleen mana kana ittiin ijaarru osoo muka hin dabalatin qarshii 84 qopheessina meeshaalee kana bituu dandeenya jechaadha. Warroonni akkuma jalqaba irratti kaase muka bituu hin barbaanne qarshii 84 bittaa meeshaa qofaaf qarshii 84 qopheessinaan isiniif gahe jechuudha. Warroonni mukaa fi meeshaalee kanneen hunda bituu barbaadan mukarraa kaasee dhakaa simmintoo ashawaa hanga mismaaraatitti qarshii 1,145 qopheessinaan bittaa meeshaalee qofaaf isinii gaha jechuudha. Kanaaf bittaa meeshaaleetiif qarshii 1,145 fi 900 qopheessuu qabdani. Egaa kanatti aansuudhaan manicha kana ijaaruuf humna namaa hedduu kan ogeessota hedduu gaafata jechuudha. Kanaaf gatii ogeessota yookaan immoo kaffaltii ogeessotaaf kaffalamu qarshii meeqa kan jedhus gaafii akka sirriitti hin taane gamanumaan wajjin ilaalla jechuudha. Akkuma jalqaba irratti isiniif kaase ogeessi manicha kana ijaaru manicha kana boolla qotee muka dhaabaatii hanga gubbaa isaa qorqorroo uffisuutti baay'ina luukii manicha kana yookaan qorqorroo manicha kana itti ijaaramee kan herreegatu jechuudha. Kanaaf manichi luukii 100 yeroo kana ogeessonni mana kana ijaaran kan ittiin herreegatan luukii yookaan immoo qorqorroo tokko qarshii 125 herreegatan jechuudha. Walumaa galatti luukii 100 kana qarshii qarshii 12,500 isin ijaaruu kan ammoo ijaarsa mana kanaa lafaa isin kaasuu ni danda'an jechuudha. Isatti aansuudhaan manicha kana ijaarree booda waaliki isaa hidhuu keessa isaa liishoo gochuu fi ashawaa garafuu qabna jechuudha. Kanaaf ogeessonni mana hojii kana dalagan yookaan hojii ashawaa simmintoo dhagaa fi waan kana fakkaatan dalagan qarshii 40,000 manicha luukii 100 kana dalaguu ni danda'an jechuudha. Tilmaama yeroo kana gabaa irratti yookaan ogeessonni biyya keenya keessatti ittiin dalagaa jiran irratti hundaa'uudhaan jechuudha. Qarshii 40,000 qopheessan isiniif dalaguu ni danda'an. Jecha egaa kanatti aansee hojii liishoo mana kana gochuu fi waalikii mana kana hidhutti aansee hojii dhoqqee dhahuuti jechaadha. Dhoqqee mana luukii 100 kana dhahuu fi yeroo kana ogeessonni yookaan ammoo hojjettoonni humna dhoqqee manatti dhahanii luukii qorqorroo tokko qarshii 180 kan isaan ittiin dalagan jechaadha. Manichi luukii 100 jennee jirra. Luukii 100 kana dalaguuf qarshii 18,000 qopheessinaan manicha luukii 100 kanatti
dhoqqee dhahuu ni dandeettan jechaadha. Kanatti aansuudhaan namoonni tokko tokko biyyee naannoo biyyeen itti bitameetiin manichi dhoqqee itti dhahamutu jira. Naannoo tokko tokko immoo biyyee achuma baasanii kan itti dhahamutu jira jechaadha. Kan herreega keessa hin aansine. Warroonni biyyee bittanis biyyee manatti dhoqqee dhahamu kana bittanis biyyeen isaa gatiin isaa widdii waan hin taaneef yeroo naannoo inni itti bitamutti makiina siinootiraakii kanaan gurgurama. Makiina siinootiraakii kun qarshii 1,500 hanga 1,000 jechaadha. Kanaaf gatiin isaa baay'ee ol ka'aa waan hin taaneef herreega isa kana keessa hin galchine jechaadha. Kana fakkaata walumaa galatti ogeessota mana luukii dhibbaa kana nu ijaaruuf hojii ogeessa dhoqqee dhahuu ijaarsa kana lafa kaasuu hanga xumuraa walumaa galatti qarshii 70,000 fi 500 qopheessinaan manicha kana ijaaruu ni dandeenya yookaan ogeessota kana kaffalchiisuu ni dandeenya jechaadha. Egaa walumaa galatti mana luukii dhibbaa kana hojii ogeessota dabalatee bittaa meeshaalee dabalatee qarshii 200,020 qopheessinaan manicha luukii dhibbaa kan ijaaruu ni dandeenya jechaadha. Hojii balbala isaa galchuu fi korniisii wantoota kana fakkaataniin alatti manicha kana sadarkaa kanarraan geennee keessa isaa liishoo godhu ashawaa simintoo garafuu fi waan kana dabalatu qalamii osoo hin dabalanne balbala isaa osoo hin dabalanne korniisii osoo hin dabalanne jechaadha. Qarshii 200,020 qopheessinaan manicha kana sadarkaa kanarraan gahuu ni dandeenya jechaadha. Egaa kanatti aansuudhaan manichi luukii dhibbaa kun kutaawwan meeqatti nu bahuu danda'a karaa lamaan gorna namoonni na gaafattan jirtan jechaadha. Lafa kaaree hangamii irratti ijaaruu dandeenya mana luukii dhibbaa kana walumaa galatti mana luukii dhibbaa kana mana jireenyaatiif yoo ta'e hagichaa fi kutaawwan meeqa ta'uu danda'a akkasumas ammoo hunda isaa kutaa kutaatti qoonnee kireessuu yoo barbaanne kutaa meeqa ta'uu danda'a ka jedhu na gaafattanii turtanii kanas gamanumaan isin biraan gaha. Jalqaba irratti manicha kana mana jireenyaatiif yoo barbaaddan mana jireenyaatiif hagicha meetira 8 bal'atu yookaan meetira 8 dheeratu saaloonii jecha meetira 8 dheeratu fi kutaawwan mana keessa jiran 5tti qoodamuu fi akkasumas mana fincaanii fi shaaworii alarraa qabachuu ni danda'a jechuudha. Itti aansuudhaan warroonni kutaa kutaatti qoodanii mana kireessuu warroonni barbaadan kutaa 10tti bahuu danda'a jecha mana luukii dhibbaa kun meetira 3 kutaa meetira 3 bal'atan 10tti bahuu ni danda'a. Jechaadha kanatti aansuudhaan manicha luukii dhibbaa kan ijaaruu warroonni dandeettan warroota lafti keessan kaaree 250 ol ta'e qofa jechaadha. Warroonni kaaree lafti keessan 250 gadi ta'e manicha luukii dhibbaa kan ijaaruu hin dandeettan isin hin qabatu lafti keessan jechaadha. Kanaaf odeeffannoo guyyaa har'aa qabadhe waa'ee mana luukii dhibbaa kanarratti kutaa hagam qabachuu danda'a lafa hagamii irratti ijaaruu dandeenya qarshii hangam nu gaafata jettanii kana gaafattan deebiin isaa kunoo kana fakkaata. Koppii kana qopheessisi biraan kan gayan Ibrahim Buritii odeeffannoo biraatiin hanga walitti deebinutti nageenyi keenya bakka jirtanitti isin akka qabuura deebuudhaan warroonni yeroo haarawaa taatanii chaanala kanaaf haarawaa taatan sabiskiraayib gochuu hin dagatina nageenyi keenya bakkuma jirtanitti isin akka